Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buleewwan kiyya akkam nagaa jirtu fayyadasan isin jechaadha jajjabaattu buleewwan kiyya alhamdulillah nu biraas nagaadha. Buleewwan kiyya guutuu keessan yeroo dheeraadhaaf sinirraa badeetiin ture dhiifama waliin ayyee buleewwan kiyya har'a kan isin qabadee dhufe aappii zeen firii isinii daladdu jechuudha. Dhiyaatan nama heddurraa dhaabbatee ture jechuudha. Aappii qofa osoo hin taane shari'aan neetaa xixiqqaa kan 15 kan 25dha kan duraan hidhaa turte ammallee didaa jirti. Kanaafuu kana wal qabatee aappii zeenii firii bilaash isinii dalaguun isinii qabadee dhufe. Buleewwan kiyya warri na jalatti argamtan hundi keessan subscribe laayikii naaf gochuu hin dagatinaadha. Warri jadiida dhuftan jechuudha. Warri na jala jirtanis laayikii sheerii naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha buleewwan kiyya. Warri tiktoka jala jirtanis hundi keessan akka viidiyoo kan agartaniin profaayila tiktoka jala seentanii YouTube kiyya seentanii subscribe kana gootan kabajaa fi alaana isin gaafadha. Ayyee buleewwan kiyya aappii Play keessan keessa gabbuufattanii buleewwan kiyya Play keessan keessa deemtaniiti aappii isa kana jechuudha. Akkuma sirratti argaa jirtan kana jechuudha. In agartan jedhan abdii isinirraa qaba. Aappiin isa kana ni gaawwan buufadhee qabuufu update godheetii seena jechuudha. Opiin godheetii seena. Buleewwan kiyya aappiin kun koodii qaba jechuudha. Koodii isaadha anatu isinitti hima jechuudha. Koodii isaadha gubbarratti duwwaa jalattillee duwwaa barreessitanii ni seentanii saniin booda yeroo seentanitti jechuudha. Akkuma kanatti keessa baasee itti garagaltan jechaadha. Rakkoon qabu. Saniin booda gubbaa kana dhuftanii abdeetii gootan jechuudha. Abdeetii godhuu silaa namni wallaaluun jiru jeetii yaada. Gubbaa kana tuttaniiti abdeetii gootanii aappiin yeroo abdeet isinii ta'e kana fakkaata jechuudha. Akkasi ni seenna. Okay goone jechuudha siidha. Warri zeenidha as jalatti ka gubbaa kana jechuudha. Yeroo seentan jawwillee ni dalaga janii ani jawwiin qabu sawallee ni dalaga janii sawallee dalaga janii ammallee moobaayilii riyaala 60 ni dalagaa jechaadha. Akkas janii garoon fi waan hin qabneef isiniin zeenii ka gubbaarra gaattanii ka gubbaadhaa gubbamatti dhiiftan jechuudha. Ka gubbaa gubbamatti dhiiftanii buleewwan kiyya aappii akka ajaa'iba dalagamoo aappiin mee dalasiifnee walumaan ilaallu akka itti dalasiiftan gaa isin hundi beektan jeetiin abdii qaba silaay dhuftaniiti asiin seentan jechuudha. Konnektii gootan jechuudha. Akkuma asirratti argaa jirtan kana buleewwan kiyya aappiin kun akka ajaa'ibaa kana dalaga jechuudha. Ni agartan jeetii yaada jechuudha. Aappiin konnektii ta'ee jira. Akkuma asirratti argaa jirtan kana konnektii ta'ee jira jechuudha. Mee aappiin kun dalaguu fi dalaguu dhabuu YouTube seennee walumaan haa ilaallu. Akka jadiidatti seenna. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha. Buleewwan kiyya aappiin akka ajaa'ibaa kana isinii dalagaa dhiifama waliin warroonni jalatti argamtan subscribe laayikii naaf gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. YouTubein kiyya kan asirratti agartan kana Adam Mobile ja'a jechuudha. Buleewwan kiyya seentanii subscribe laayikii naaf gochuu hin dagatinaan isiniin ja'a. Hundi keessa warreen jalatti argamtan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.